kun jaala keessa kakabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waakkanne immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuti hin gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hooti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiranitti tataa turee fi waraana ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Nuti qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaroon har'a jirru siyaasa aadaadhaan hin gaggeessinu. Siyaasa duubatti afaan gaggeessinu. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Uummata keenyaaf akkuma waadaa galle hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo bittinnaa'ee fi Oromoo faca'e walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun boqonnaa injifannoo kan itti gallafa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu ka Oromiyaa madda dimokiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu qaba. Abadan ammaan booda siyaasni ilmaan Oromoo gidduutti summii ta'ee nun nyaatu walin nyaannu walin balleessinu ammaan booda bilisummaan arganne duubatti akka hin deebine taasisne hojjechuunii fi waan hojjennu hundaarratti itti gaafatamummaa olaanaaf of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun dirqama keenyatti. Adda bilisummaa Oromoos biyya seenee nagaadhaan otoo gufuun tokko hin jiraatiin sochii poolitikaa itti amanee uummata Oromoo keessatti socho'ee hojjetuudhaaf firii ta'uusaa fi kanarrattis danqaan tokkollee karaa mootummaa akka hin jiraanne kanas haasofnee walii fudhannee irratti walii galleerra. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin obbo Daawud Ibsaa fi warra isaan waliin jiran waliin kan marii gaggeessuudhaaf kan dhufne. Marii kanas amma gaggeessinee xumurree jirra yommuu jennu waan bu'uuraa irratti walii gallee jirra. Kun egaa kana hunda ogoonu tokkoffaa nus qabsaa'ota Oromoo kana kabajneeti bakka isaan jiranitti ulfina isaaniif qabnuuf jenneeti biyyaa baanee isaan barbaachas dhufne. Lammaffaa isaanis kana hubatanii baranii kabaja guddaadhaan nu simatanii qalbii gaarii fi laphee qulqulluuf guutuudhaan waliin mari'anne waan ta'eef irra deebi'ee obbo Daawud Ibsaa fi garee isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Karaa isaaniis akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti dhukaasuu loluun dhaabbatuu akka qabu ajaji ni darba, karaa keenya ni darba, karaa isaanis ni darba jenneeti kanarratti wal taane kanarra dhaabbatee egaa miseensonni keenya qaama mootummaa kamiinuu adamsamuu hojii siyaasaa nagaadhaan naamusaan hojjetu irraati ugguramuun akka hin jiraanne kana miseensota keenyaa fi uummata keenya beeksisna. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin walgahii kana godhattanii bakka akkasii walgahotanii alaabaa kana qabattanii jedhamuudhaan ari'atamuun dhumateera jechuudha akka walta'insa keenya kanatti. Wanti siyaasa Oromoo waan gabaabaatti haasa'amee kan dhumu miti, waan bal'aa waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'uuti garuu qabsoon saba kanatti nafne, haa ta'uuti immoo garuu sababa garagaraan qabsoon saba Oromoo gufatee qabsoon saba Oromoo gamaaf gamana ilaaleeti wareegamuun aarsaa ta'uun gatii kaffaluun hin hafne garuu immoo
gamaaf gamana faca'uu isaatiin immoo waa baay'eedhaaf nu saaxilee jira hanga har'aatti. Kana seenaa haa goonu. Qulqullummaadhaan garaa walii bannee ka haasofnee dhimma Oromoo keessaati jechuudha. Inni kun akka mootummaa Itoophiyaatii fi akka waan itti hin taane akka Oromootti kophaatti addatti ka haasofnedha. Sunis tokko Oromiyaa keessattii fi dhaaboti Oromoo kamuu paartiin Oromoo kamuu bifa kamiinuu isa kaan irratti duuluu akkasumas immoo ka kanaan dura mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirni kun waan inni uume irraa sanarraa maddee immoo rakkinoonni qabsoo keessatti nama wal dura dhaaban kun hundi isaaniitu akkaataatti xumuramanii safuun politikaa tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiraatu sirna ittiin kuni dhaabotii hunda keessatti bilisummaa Oromoos ta'e OPDOs ta'e dhaabotii kaanis ta'anii kana bakka hayyooti yookaan jaaroliin beektonni jiranitti safuun tokko ka nu ugguruu fi rakkinoota kanaan duraa immoo fixannee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ititee akkaataatti nagaan jiraatee waliin waltumsamuu waan dhimma Oromoo keessa irratti fi Oromiyaa irratti waan sabaa irratti waan jaarmiyaan politikaa kamuu irratti wal dhabuu hin qabne dantaa Oromoo irratti isa kana waliin hojjechuuf irratti wal taane irraa. Siyaasni Oromoof Oromoo gidduutti miti akkuma biyyaatti akka Itoophiyaattu nama balleessuun summii ta'e nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun seenaa ta'ee hafuutu irra jiraata. Kun immoo kan inni seenaa ta'uu danda'u booretoon ta'in har'a yeroo nuyi jirrutti fi yeroo nuyi hojjechuu dandeenyutti jennee ammamuu garaagarummaa haa qabaannu hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti waan baay'ee waliin hojjechuu akka dandeenyu waan amannuuf dhimma kanarratti qalbiidhaan yeroo fudhannee waliin mari'annee waan gurguddaa irratti walii gallee jirra. Wantoota nu hafan immoo deemsa keessatti hojii waliin hojjennu keessatti ilaallee roga rogaan karaa qabsiisaa akka deemnu abdii waan qabnuuf sanarratti walii gallee jirra. Nageenya Oromiyaa keessaa kuni hunda keenyaaf yaachisaa akka ta'ee fi walitti bu'insi hedduun karaa adda addaatti Oromiyaa irratti qiyaafatee akka jiru kana kakaafne irra isa kanas waliin furmaatatti godhu Oromoon ollaasaa wajjin akkaataatti jiraatu ni beeka safuu qaba. Ollaaleen keenyas kana hubatanii yoo waa walitti garaagarummaa yookaan waan wal gaafatan yoo jiraate bifa naamusa qabuu fi sirna qabu tokkoon akkaataatti gaafatanii fi nutis gaafannu tokko kana uummata keenya barsiisu warra ollaa keenya illee barsiisu ka jedhudha. Waliigaltee keenya keessaa inni guddaan addi bilisummaa Oromoo biyya galee nagaan hojjechuu akka inni danda'u irratti waliigallee jirra. Irra deebinee deddeebinee waa'ee siyaasa Oromoo ilaaluun gadi qabnee dhaabbanne waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaatu hin ta'in waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaan olitti waa'ee siyaasa Oromoo kaleessaa fi har'aa waa'ee kaleessaa fi har'aa ilaallu waa'ee egeree siyaasa Oromoo ilaaluun baay'ee murteessaadha har'a. Kanaaf walii galteedhaan karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo cimsuu qabsoo saba Oromoo aangessuu sabni Oromoo biyya sana keessatti karaa isaa maluun karaa itti fufiinsa qabuun akka inni gumaachuu danda'uu fi fayyadamuu danda'u taasisuun dirqama lammummaa ilmaan Oromoo hundarra jiru jenneeti kayyaan. Wanti hunda keenya wal nuun falmisiisne qabsaa'onni Oromoo kamiyyuu Oromoodhaaf badaa yaadu hamaa yaadu jennee yaadu hundi keenyayyuu. Wanti xixiqqaan wal nu dhabsiisaa ture hoo jiraate karaa nu irra deemu karaa nu irra fiffilanne galma sana gahuudhaaf yoo ta'e duwwaadha waan ta'eef amma wanti baay'ee karaa baay'eedha waan kaleessaarra waa baay'ee barannee jirra waan kaleessaarra waa baay'ee hubannee jirra. Ilma namaa tahee takkaa dogoggoruun takkaa balleessuu waama jiru lama balleessuun garuu doofummaadha wallaalummaadha. Nuti saba kanaaf qabsaa'uu nutti nafne garuu immoo dheebuu saba kanaa hin guunne hundi keenyayyuu maaliif takkaa dogoggorre waan ta'eef ammaan booda
karaa dogoggoraa kanarra deemuun nurra jiraata jennee iyyaan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo dhugumaan saba Oromoodhaaf qabsoofna yoo taane warri nuyi walii gallee dhimma qabsoo saba Oromoo irratti walii gallee hanga hojjetinitti Oromoo tokkoomsuu hin dandeenye. Hanga Oromoon biyya sana keessatti hin tokkoominitti tokkoon tahinitti immoo faayidaan saba Oromoo biyya sana keessatti eegamuu hin danda'amu. Hangamuu yoo hawwine kun nu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti qalbii gaariidhaan har'a walii gallee jirra. Hundi keenya immoo sanarratti gammannee jirra. Ammaan booda warra haqa qabu warra dhugaadhaaf hojjennu waan taaneef rabbis nu wajjin waan jiruuf ammaan booda ija hamtuudhaan wallaalla jennee yaan kanumaan haa dhaabbatu haa gahu jennee yaadaa jirra waan ta'eef barri kun gadaan gadaa Oromoon laphee tokkoon sammuu tokkoon qalbii tokkoon walii galee saba Oromoodhaaf itti hojjechuu danda'u jenneeti ilaalla. Dhuguma guyyaan kunis yeroon kunis yeroo seena qabeessa qabsoo saba Oromoo keessatti jenneeti ilaalla. Kanaaf qalbii gaariidhaan waan gaariidhaan waliin mari'anne waan ta'eef hojii keenya gara fuula duraafis bu'uura gaarii keenya irra jennee abdanna. Egaa akkuma isinii har'a waajjira kana keessa teessanii gamatti nu waraanaa turtan nus gama teenyas waraanaa turre dhiheenyatti immoo Finfinnee fi Oromiyaa irratti wal agarreeti wal waraanuu nafee waliin hojjenna jennee abdanna. Kanas akka inni nuu milkaa'u abdii guddaa qabna. Kana kennaa nama kamiin kan finnu miti qabsoo keenyaaf qabsoo keenyaan walii gallee waliin hojjechuun wal taanee waliin hojjechuun saba keenyaaf hojjechuun dirqama nurra jiru waan ta'eef kana immoo hin goona jennee abdanna. Hanga ammaatti waan godhaa dhufne kanarratti waan ta'aa ture irratti hundi keenya gammachuu guddaa qaban. Walta'iinsi keenya kamiilanaa kan bara 1991 irraa adda taha kan jedhu amannee uummanni keenyas kana waan deeggareef waliin milkaa'ina isaaf ofitti fudhannee kunoo Finfinnee keessatti argamna. Walta'iinsi kun akka milkaa'us fedhii adda bilisummaa Oromoo fi uummata keenyaati. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo itti wareegama bahan kunoo galfata isaa kanaan booda qofaa baachuu irraa uummata keenyaan geenyee jirra dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo. Hoogganni kun ammaan booda dirqama galfata kana baachuu fi tiksee galmasaa gahuun uummata keenya waliin dirqama isaa qaba jennee galfata kana uummata kanatti kennina. Namnis mootummaanis ni jijjiirama. Kan iddoo isaatti hafu yoo jiraate waaqa nu uumee fi dhugaa duwwaadha. Addunyaa keenya kana keessatti dhugaa fi kijibni, gaarii fi hamminni, jibbaa fi jaalalli, bilisummaa fi gabrummaan, walqixxummaa fi olaantummaan, walfalmaa fi walmormaa kan keessa jiraatan yoo ta'u garuu deemsa keessa dhugaan, gaarummaan, jaalalli, bilisummaa fi walqixxummaan ni injifata. Kun seera uumamaati. Waliigalteen kun daran itti fufee haala amansiisaan hojiitti hiikamee nagaa fi tasgabbiin biyyattii keessatti akka dhalatee guddatu tika gamtaa gochuun gugeen nagaa qilleensa biyyaa kanarra akka bal'isuuf obsaa fi murannoon akka walfaana dhaabbannu carraa kanaan hundaaf waamicha goona. Addi bilisummaa Oromoo qulqullummaan qooda isaa akka ba'u isiniif mirkaneessina. Gaafa marii kanarra walii gallu addi bilisummaa Oromoo biyya seenee karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeessuu danda'a. Waajjira isaa Finfinnee irraa qabee haga godinoota Oromiyaa cufatti babal'ifachuu ni danda'a. Hoogganni isaa sodaa tokko malee bobba'uu ni danda'a. Qondaalonni fi miseensotaan isaa Oromoo keessa deemuu ni danda'an. Ja'amee walii galle kana akka kabajan isin duratti bulchiinsa Lammaa Magarsaatti dhaabne jechuudha. Wanni irra walii galame kabajamuu qaba. Seera biyya tanaatiif aangawoota biyya tanaa kan dabre keessatti waan irra ja'an boru garagalan akka garan waadaa Oromummaa akka seenan barbaanna. Addi bilisummaa Oromootis saba tokko jira rakkoon qabu. Rakkoo ka qabnu sirna nama nyaataadha wajjin. Sirni kun hundeedhaan jijjiiramuutu irra jira. Sirna dimokiraasawaa, sirna walqixxummaa kabaju, sirna hiree murteeffannaa kabaju, sirna nama jaalatu, sirna mana hidhaa diigee mana barumsaa ta'utti jijjiiruutu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya seenu heeraa fi seera isaa sagantaa siyaasaa isaa tokko odoo jijjiirin seene hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan gahuuf
bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa mirkaneeffannoo jees uummanni Oromoo mirga qaba. Nam tokko dirqamaan irra haaluu hin danda'u. Haga uummanni Oromoo bulchiinsa isaa ta'u ol baasee yoo isaan taane gabbisuu danda'utti qabsoon itti fufa jechuudha. Yeroo dhumni ammas jirru kuni uummanni Oromoo bilisoomee miti kaas dhumne. Har'allee Oromiyaan gabrummaa alagaa jala jirti. Har'allee uummanni Oromoo daangaa irraa haga daangaatti wareegama baasaa jiru. Har'allee bulchiinni sirni nafxanyaa fi kabiroon irraa ka'anii qabeenyi uummata Oromoo daangaa walitti saamamaa ka ture har'allee bilisa ta'ee hin jiru. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa fudhatee seene kana karaa nagaa gaggeessuun hanga uummanni Oromoo bilisummaa argatutti hanga uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatutti isin gidduutti isin waliin qabsaa'uuf yoo wareegni feesse wareegamuuf yoo hidhaa fi feesise isin waliin iraaruuf isin gidduutti argamne. Addi bilisummaa Oromoo hundeeffama isaatirraa eegalee qabsoon inni taasisaa ture tokkummaa saba Oromoo ijaaruudhaan obbolummaa sabaa fi saboota biraa wajjin akka jiraatan gochuudha malee akka diinonni hawwan Oromoon biyya fottoqsuu miti kaayyosaa. Waan tokkoon isinitti hima ammas borus iftaanis Oromoon abbaa biyya kanaati ogguu jedhamu abbummaan nattaa dhagaamole malee biyyi kiyyaa isin badaan jenneen nama tokkoonu. Kuni borus iftaanis waan dhugoomuu danda'udha. Egereen keessan ifa qaba. Nuti as kan dhufne bilisummaa labsinee qabsoon xumurame isin jechuudhaaf odoo hin taane qabsoon fuula geeddarateera fuula haaraa sanitti ergata akka agallu jechuudha malee qabsoon dhume isin hin jennu. Seera itti masakamnu waan qabnuuf akka kanaan dura wal dhageenye gochaa turre kana booddees wal dhaga'uudhaan sirna dhabdummaan akka nu gidduutti hin uumamnetti qabsoo keenya kan dhugaa gaggeessati gaaffiin uummata Oromoo akka deebi'u gochuun ammas dirqama keessanii dirqama keenya. Walhubannoo amma uumame kanaan akkaataa civil disobedience itti gaggeeffamu akkaataa qabsoon karaa nagaa itti xumuramuun masaka kanaan dura qabnu sanii wal dhageenyee yoo qabsoo keenyatti fufne waan barbaannu sana galmaan ga'uudhaaf wanti nu daangessu tokko illee hin jiru. Gaafa Oktoobar 24 waajjira humna ittisaa biyya kanaa keessatti waajjira olaanaa humna ittisa makalaakaa ministeer jedhan sana keessa jechuudha. Bakka Jeneraal Saaree Mokonnin Chief of Staff akkasumas immoo Jeneraal Birhaanuu Juuraa Head of Operations akkasumas Jeneraal Adam Mahammad innis immoo gaafatamaa National Security Dammallaash ka jedhamu Director of Security fi ittaanaa pirezidentii naannoo Oromiyaa adde Xaayibaan bakka jirtutti nu waamanii isaan waliinis haasofnee dhimma kana nutu bifa walta'insi keenya ijoolleef hubatamuu fi uummataaf hubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanis keessatti akka ilaaluu fi kana waltaanee gaafa 27 akkan deemu itti himamee kanaafis loojistikiin akka qophaa'u jedhame gaafa 27 anaasii ka'ee Naqamte ga'u isaan duruu gaafa 25 karaa dhedheessa keessaan gara Gimbiitti Asoosaa keessaan Beegii Mandiitti akkasumas Gambeela keessaa gara Dambidollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti bananii waraana dhiyaa irratti naannoo laga Haadha Jaarsaa akkasumas naannoo Toopbii gabaa Kamisee lolli guddaan ta'e naannoo sanatti. Ani ummataaf waan nageenyaan ibsa Naqamte keessatti jaarsolii fi Dambidolloo Beegii Mandii Shaambuu Ilubaabur akkasumas immoo Gimbii Najjoorraa ka dhufani jaarsolii fi beektota guguddaa dargaggoota qeerroo bilisummaa isa kanaaf ibsaa yeroo jiru keessatti lola bananiiru isaan. Ka walta'iinsa keenya kan irratti waltaanee
lafa kaawwanne kana ka diigu. Kana booda fuulduratti sochoonee walta'iinsa kana hojiirra oolchuuf ka jalqabne gufatee ol aanuu karaan darbuu dhabeen ol deebi'ee jechuudha. Kuni kana ta'e ammas gufuu lammaffaan uumame jechuudha walta'iinsa kana hojiirra oolchuu irratti. Ka sadaffaa kana jaarsoliinis gidduu seenanii dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo karaa dhiyaas haasofsiisanii uummata keenyas haasofsiisanii rakkina jiru hubatanii dhufanii waan kana mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo waan gochuu qabu tarrisanii kana hojiirra oolchaa jedhanii nu kennanii. Dabalata akka dhuunfaatti Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa asirraa ka'anii uummata keessa socho'anii yaaduma jaarsoliin lafa kaan sana ka jabeessu lafa kaanii waa waliin hojiirra oolchuu qabnu lamaan keenyayyuu bakka jirrutti nutti dhiyeessanii kanarra dhaabbanne koree waloo tokko ijaarre jechuudha. Otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaaf illee gaddisiisaa gurratti dhaga'uun ulfaataa ta'e keessatti lolli labsamuu dhageenya jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartiin ODP ka jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartiin lola labsuun paartii ta'ee biyya kamuu keessatti seerri kennaafi nutti hin fakkaatu karaa keenya kuni fudhataman qabu. Darbee immoo karaa mootummaa ajaji darbee engadda walgahii guddaa tokko Prime Minister waajjira Prime Minister itti waamanii uummata keerratti labsanii amma lolatu deemaa jira jechuudha karaa dhiyaa. Waan hin hojjenne jedhamee karoorfame keessa karaa abaa'ootiin wanni tokkollee akka hin hojjenne gabaasni isaa ana bira hin jira. Isinii kennuu nan danda'a. Waliin qopheessan gabaasa kana. Koreen kun lamaan ta'anii waliin qopheessan. Gama keenyan yoo humni kun dhufe humni hidhannoodhaan socho'u kun hoo dhufe fudhannee leenjisu bakka bobba'uu danda'utu bobbaasuudha dirqamni mootummaa. Akka lammii kamiittuu kana gochuudhaaf dirqama lammii kamiifuu goonutti waraana abaa'oo bosona keessaa dhufu kan fudhannee simannee leenjifnee bakka bobba'uu danda'utti bobbaasuudha. Kun hin taane kan waraana isaa sassaabee galchuu danda'u qaama waraanni kun kiyya jedhudha. Addi bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waraanni lixa Oromiyaa jiru kun erga kiyya jedhee akkuma waraana Eertiraa karaa Eertiraa keessa jiru galche sanitti galchuu irra jiraata. Maaf wannoon dhaaba tokkoon dhimma tokko irratti hojiin bifa lamaa maaliif hojjetama? Amma abaa'oodha ka hojii bifa lamaan hojjechaa jiru. Gama tokkoon warra Eertiraa jiran awutobusiidhaan galcha meeshaa hiikkachiisee meeshaan kun Eertiraa keessatti hiikkata. Itoophiyaa dhafuun galle. Gama biraatiin immoo lixa Oromiyaa keessatti immoo karaa kanaan socho'uutu jira. So durumaa qabsoo karaa nagaatiin taasifamutti amanamee dhufe kan jedhu gaaffii nama gaggeessisa jechuudha. Immoo miila lamaan haala laallatanii tokko miila tokkoon karaa nagaa keessa miila tokkoon immoo qabsoo hidhannoo keessa dhaabbachuudhaaf dhufame. Maaliif si'uma tokko ta'e Eertiraadha karaa nagaatiin hiikkachiisanii galuu fi nama hidhate immoo lixatti galchuun yeroodhuma tokko waan ta'e kun durumaa maaliif ta'e dhaabni biraa paartiin biraa biyya kana keessatti deebi'ee gal tokkoyyuu hin goone tokkoyyuu. Bakka seerri kabajamnaan nu gama keenyaan abbootii gadaa lolaatu uummata Oromoo fuulduratti mootummaan dubbii barbaacha waa hin godhu warri seera cabse heera mootummaa cabse har'arraa kaasanii waadaan waa galan isaan dhiifnan nuti hin dhaabne. Addi bilisummaa Oromoo nagaa mootummaa Itoophiyaa wajjin mallatteessee dhufe nagaan kuni nu gidduu nagaan kun akka jiraatu halkanii guyyaanii hojjeta kana waadaa sinii seena. Isa kana keessatti waan nu falamsiise waa waraanaati. Isa kana immoo abbootii gadaa fi uummata Oromootti kennineerra har'aatti jalqabeen. Ammaan booda waraanni keenyas waraanni hidhatee jiru ammaan booda dhimma isaanii harkaa qabu uummata Oromoo fi abbootii gadaati. Karaa keenya isaan kuni dirqama keessan kana bahaa akkas godhaa yoo jedhan immoo qooda keenyaaf kennuuf waadaa seenna.
Kana keessatti abbootii gadaaftis mootummaattis kan galfata kenninu ka hidhaa jiran isinitti kennine gaafatama isaa isinitti qaba. Nuti immoo nagaadhaan socho'uudhaaf mootummaa Oromoo haa ta'u, mootummaa Itoophiyaa haa ta'u, ka biyya kana bulchu ka ofitti fedhe irraa waan gaafannutu jira. Innis institutional guarantee. Dimokiraasiidhaan nagaadhaan socho'uudhaaf. Abbootiin gadaa immoo kana nuu mirkaneessu gaafatama qabdan. Koreen teeknikaa abbootii gadaa, haadholii siiqqee, hayyoota, bakka bu'oota ABO fi mootummaa walumaa galatti namoota 71 of keessaa qabu hundaa'ee hojii isaa eegalee jira. Murtiiwwan koree kanaan kennaman: tokko, lola dhaabuu ceasefire. Guyyaa har'aa amajjii 16/2011 irraa eegalee lolli gamalachuu akka dhaabbatu labsamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo galchuu ilaalchisee tokko, waboon kabaja isaaf malu argatee simannaa ho'aadhaan akka galu ni taasifama. Har'a irraa eegalee guyyoota 20 keessatti hojiin waboo galchuu guutumaa guutuutti ni xumurama. Erga waboon mooratti galee booda humni beekamtii mootummaa ala hidhatee socho'u kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti beekamtii hin qabu. Furmaata argachuu qabu kan jennu tokko, nagaa fi tasgabbii Oromoo kan dhibdee waggaa 150 fi nagaa fi tasgabbii biyyaa national security. Lama, sirna federaalizimii sabdaneessaa akka riqicha furmaata siyaasaatti hojiitti hiikamu argamu fi sirna dimokiraasiin hojiirra oolu waliin walitti hidhatee kan jiru. Sadii, afaan Oromoo sirna federaalizimii hojiitti hiikamu waliin afaan riqicha kana milkeessuuf afaan federaalaa ta'ee of qusannaa tokko malee akka murtaa'u. Afur, biirokraasii siyaasaarraa walaba ta'e sadarkaa mootummoota naannoo fi federaalizimii uummata kana kan tajaajiluu fi guutummaatti hordofamuu qabu. Shan, kabajamuu mirga waloo fi namtokkee. Ja'a, dhimma bahinsa lafaa yookaan land use policy kan rakkina uummata Oromoo waggaa 150 olii furmaata taha jennee amannuu fi bilisummaa Oromoo fi gita cunqurfamtoota hundaaf murteessaadha jennee kan amannu. Torba, waa'ee magaalaa Finfinnee kan sirni federaalizimii dhugaatti hojiitti hiikamuu qabu waliin walitti hidhatee jiru. Har'allee mootummaan kuni keessa isaa ilaalee caasaa tikasaa fi caasaa bulchiinsa isaa ilaalee irratti bobba'ee yoo hojjete malee gara filannootti deemuudhaaf waan nama yaaddeessantu jiran. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa waywaachuun osoo hin ta'iin irratti gumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin hatamu.